immoo meemee yeroo konkolaataadhaan deemaatiin karaa akkaataa deemsaa isinitti agarsiisa. Akkaataa deemsaa jechuun fakkeenyaaf karaan kuni laand istiraasa jedhama. Karaan magaalaa keessaa ba'anii yeroo hundumayyuu yoo wanni meeqaan akka deemnu nutti himu yookiin shiildii yookiin ammoo wanni tokko karaarra barreeffame yoo hin jiraanne dhibbaan deemnaa jechuudha. Ammaan amma karaa magaalaatti seenuun deemaa jira, dhibbaan hin deemaa jira jechuudha. Dhibbaan deemtanii laand istiraasa yookiin magaalaa ala jechuudha. Awutobaan immoo akkaataadhuma isaattiin deemamaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf shiildiin takka kunooti, kunoo shiildii kana kun lakkoofsa intinii hin qabu, erlaangan jedha 50 deemna jechuudha. Yeroo akkas shiildii yookiin iyyuu ammoo suuraa amma yeroo arginu kan magaalaa tinu galchu yeroo arginu 50 deemnaa jechuudha. Yookiin ammoo achirra barreeffamee jira 40, 30 hanga nuti ittiin deemnu jechuudha. Kanaaf iyyuu hin barreessine waan ta'eef meeqaan deemnaa 50 deemnaa jechuudha. 50 deemnaa magaalaa keessaa. Waanuma jalqaba fuuldura keenya ilaalaa deemna. Meetira 100 waan fuuldura kan keenya jiru magaalaa keessa bakki 30 bakki 40 jiraachuu danda'a waan ta'eef ilaalaa deemnaa jechuudha. Anamma fakkeenyaa fi bitaattiin gora kunu asirratti asitti bitaatti yeroo hin godhu asumarraa bilinkaa godhachuun jalqabaa jechuudha. Asirra bilinkaan godhadhaa ani karatti kanaaniin bitaattiin gora ni dhaabbadhaa jechuudha. Maaliif ampuuliin naqabee jira. Naaf kennee jira. Amma waan kana wanni anaa fi maal godhee karaa inni daayirektii dhufu osoo hin dhaabbanne dabarfanne. Ani immoo laalladheetiin dabarfadhaa jechuudha bakka kanatti. Naaf hin ibsine waan ta'eef. Bunee yoo naa kenne immoo utuu waan dhaabbanne darbuu hin danda'a. Magaalaa keessa yeroo baay'ee 50 yeroo deemnu maarshii 3 deemna. Maarshii 3 yoo deemne irra gaarii ta'a jechuudha. Makiinaa xixiqqaa yommuu ta'e fakkeenyaaf makiinaa mootorri isaa tokko tuqaa afurii faa yoo ta'e immoo maarshii 4 yoo deemne rakkoon qabu gaazas nu qusataa jechuudha. Ani maarshii 4 hin deemu konkolaataan kiyya xiqqaa waan ta'eef jechuudha. Warri konkolaataan guddaa yoo ta'e immoo fakkeenyaaf mootorri isaa 2 PS isaa immoo fakkeenyaaf 130 ol ka ta'u meeqaan deemamaa maarshii 3 deemamaa jechuudha. Maarshii 3 jechuun shifindi kaatisaa yookiin saffisa isaa 50 irra yeroo jiru maarshii 3 deemamaa jechuudha. Asitti sanii bitaattiin goraa eeggadheetiin ampuuliin hin jiru waan ta'eef karaa kan daayirektii deemu yoo jiraate dhaabbadheen dabarsu. Amma immoo hin jiru waan ta'eef inumaan goraa jechuudha. Karaan kun fakkeenyaaf saayikilaas ni jira. Yeroo saayikilaa suutaan deemnaa irraa fagaannee deemnaa jechuudha. Karaan saayikilaas ni jira waan ta'eef. Kanaafuu baay'inaatti meeqaan deemna 50 hin deemna. 50 deemama jechuudha karaa kanarra. Waaw gaazii maashaallah birii takkaa fi saantima 96 bitadin. Okay, amma kun argitanii 30 deeminaan jedhe no inni kuni karaa bitaatti yoon hin gore 30 kan deemudha. An ammallee 50 hin deema. 50 hin deema. Kunoo kiyyasi baawush teelee waan jiruu fi ni argitan jedhee yaada 30 akka hin deemu ergaa naa kennee jira jechuudha. Kanaafuu 30 hin deema. Makiinaan hin jiru garuu kaameraan jiraachuu danda'a. Kanaafiyyuu 30 hin deemaa jechuudha. Kunoo baawush teelee nama jedhes kunooti. Baawush teeleen bakka baawush teeleetti yeroo baay'ee 30 deemamaa. Eeggannoodhaan maarshii 3 yeroo deemames rakkoon qabu garuu makiinaa gurguddaa maarshii 2 irra kaa'ameetiin 30 deemama. Asitti immoo mirgattiin goraanii bilinkaan godhadhaa. Mastaawotii kan kiyya hundumaayyuu ni ilaalladhaa. Ka bitaas ka mirgarraas ni ilaala. Mastaawotii keessoo jiru yookiin daawwitii keessa jiru ni ilaala. Asitti shulti bilinkaan godha bakka kanatti. Shulti bilinkaan godha. Maarshii kiyyas gadi buufadheen jira. Maarshii 2 irra godheera. Shifindikaayitii kiyya 20 irra godheetan jira. Amma garuu 3 godhe. Ammallee 30 hin deemaa jira. Okay. Asitti kunoo 30 jedha. Garuu Moontaag Piis Firaayitaa jechuun sanyoorraa haga jimaataatti. Maaliif sanyoodhaa hanga jimaataatti
soddomaan deemama. Maaliif naannoo kana mana barumsaatu jira jechuudha. Kanaafiyyuu inni sa'aatii meeqa? Ganama sa'aatii 7 irraa hanga sa'aatii 17tti. Fakkeenyaaf sa'aatii yeroo kana kan immoo halkaniin oofaa jira. Halkan kana 50 hin deemaa jechuudha. Maaliif kan inni naan jedhee sanyoorraa haga jimaataatti naan jedhee ka'ee ganama sa'aatii 7 irraa hanga sa'aatii 17tti jedhe. Kanaafuu ani sa'aatii halkan keessan deemaa waan ta'eef sa'aatiin sun darbeera. Ijoolleen mana barumsaa hin jiranuu maaliin godhaa 50 hin deemaa jechuudha. Kanallee waan jalatti barreeffamee jiru ilaalaa deemtanii. Asirratti nabadhaa. Yeroo wanta barreeffamee jiru yeroo baay'ee ilaalaa dubbisaa waan barreeffamee jiru sana jechuudha. Fakkeenyaaf 30 jedhee 30 qofa. 30 sun yeroo qaba jechuudha. Sa'aatii qaba. Yoom akka ta'e qaba. Kanaafiyyuu ni dubbisnaa jechuudha waan sana maal jedhee jira. 30 yoo barreeffamee jira yookiin fakkeenyaaf ilaa ammas asittis kunoo 30tu jira. 30 kun maal jedha? Moontaak Bisraayitaa jedhee achi booddee ammallee akkuma kana sa'aatii 7 irraa hanga sa'aatii 17 jedha. Kunis akkasuma. Kanaafuu amma 50 hin deemaa jechuudhaan. Sa'aatiin darbee jira waan ta'eef sa'aan 17 darbeera. Kanaafiyyuu 50 hin deemaa jechuudha. Ijoolleen mana barumsaatti galaniiru hin jiru jechuudha yeroo kana barumsi. Asitti mirgatti hin goraa waan hundaa hin ilaalladhaa. Saayikilii yoo jiraates waan cufayyuu ilaalladheeti. Shulti bilinka qolee kiyyarraanis dabee ilaaleetiin deema 50 hin deemaa jechuudha karaa kana. 50 maarshii 4 hin deemaa konkolaataan. Kun argitan saayikilii garuu karaan kooti inni eeggata kana. Okay. Yeroo baay'ee ampuulii diimaa yeroo arginu miila keenyarraa gaazii fuuneetu itti deemna jechuudha. Gaazii fuunee itti deemnee yeroo bira geenyu dhaabna. Malee haga dhannee bira geenyutti gaazii itti kennaan deemnu. Maaliif gaazii ni qusannaa, gaazii ni qusataa, seerris immoo akkasuma. Fakkeenyaaf amma kunoo inni filafiitii kiyya jirus ampuuliin kun diimaadha. Amma gaazii irraa fuudheen jira. Yoon hin bira ga'u yookiin inni iyyuu naa banaa, yoo naan bannes immoo dhaabbadheetiin maarshii tokkorra galfadhee akkasitti deemaa jechuudha. So naaf hin banne kunoo naa banee maarshii tokkorra lamarran godhee akkasumatti 50 hin deemaa jira. Mallattoon kun mallattoo paarkii jechuudha. Paarkiin kunis inni sa'aatii qaba. Fakkeenyaaf sa'aatii 7 irraa ganama sa'aatii 7 irraa yookiin ganama sa'aatii 1 irraa jechuudha hanga sa'aatii 18tti dhaabuun eeyyama jechuudha. Sanarraa kana garuu eeyyama gochuu barbaadeetu. Inni biraa milikkita karaa yookiin fakkeenyaaf waan bunee kan argitanii yookiin daayirektii deemu yookiin mirgatti deemu bitaatti goruun hin danda'amu waan jedhu nuuf ibsa. Asitti sammuu kun saayikiloonni karaarra jiranii suuta jennee bira dabarfan garuu karaa naa gadhiisanii jarri karaa jalaarra goranii. Asitti soone diraayisikii inni jedhamu kun asitti sa'aatii qabaa. So waan karaarra jiru yoo nagaadhaan oofuu yoo barbaanne lubbuu keenyas hundumaayyuu kanamaas eeguu yoo barbaanne waan karaarra jiramu sirriitti ilaalaa deemuudha. Haga jalqabaa malee yeroo takka jedhu iyyuu sammuun nama akkasumattuu nama bara garuu jalqaba keessaayyuu yeroo eeyyama konkolaachisummaa fudhatamu waan kana cufayyuu haga sammuun namaa seef gootutti waan karaarra jiru waan karaan eeyyameen waan suuraan karaarra jiru wanni milikkinni akka nuti itti deemnu nuuf kenne sana ilaallannee deemuu qabna. Bitaattiin goraasittis makiinaan hin jiru anniin darbaa jiru. Yoo makiinaan jiraate immoo isa daayirektii deemaa jiruu fi dursan kennaa jechuudha. Dursan kennaa. So karaan kun keessi 50. Makiinota dhadhaabbatanii jiran kanarraa siquun barbaachisaadha. Abistandeen jedhanii biyya kanatti irraa yoo keessaa gaafa qormaata keenya xiqqoo irraa siqnee deemna. Namni konkolaataa banatee akka gannutti hin baaneef jechuudha. Haga barrii inni banachuu danda'u. Stooppii kanatti dirqama sakandii 3 fi konkolaataan jiraatee dhiise sakandii 3 dhaabbannee maarshii tokkorra galfannee waan cufayyuu ilaallee hambitaatti hin goraamma waan cufa ilaallee kontirool gooneetu akkasitti deemnaa jechuudha. So asitti mirgatti hin goraanii kanaafuu ammumaanan bilinkaa godhadhaa daawwitii kiyya cufayyuu hin ilaalladhaa achi booddee ammas karaa kanarraan akka saayikiliin hin dhufneef saayikilii ilaaleetiin
ilaaleen jira niin dabarfadhaa jechuudha. So kana fakkaataa viidiyoon guyyaa irraa asitti ani mana kiyya gaheera hojiidhaan faa jira akkasumatti xiqqoo wanta sin fayyadullee yoo jiraate jedheetiin isiniif waraabe ani bakka mana kiyya gaheen jira. Galatoomaadha waan hordoftanii fi YouTube channel kana subscribe godhaa bifa gaariidhaan akkaataa isinii galuuf waan tokko takka irratti waan konkolaataa qofallee tun taane waan baay'ee irratti update wal goona. Channel kana walii share godhaa. Hiriyoota keessanitti affeeraa warreen keerraa hin fayyadamne illee yoo jiraattanis akkuma channelli kun guddatuu fi wanni isin fayyadullee waan garaa garaa irratti ni hojjedha waan ta'eef yoo na subscribe yoo na gootan yoo like share yoo na gootan natti tola isiniin jedha. Galatoomaadha halkan gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.